Namni ati hoggootaaf eegaa turte sun nama akkamiiti? Dhiifama. Gaaffii kana deebisuu hin danda'u. Deemuun qaba. Ashuukoo maaltu akkana gaddisiisu beektaa? Maaloo kan dhufu kan guyyaa guutuu as na oolchu. Dhiifama guddaa. Maaliif? Barfannaa kootiif nan ture miti baay'een si eegsise. Baay'ee miti. Tole haa ta'u. Beellama kabajuu irratti ejjennoo akkamii qabda? Homaan jedhu gaarii jedhamu baatus gaariitti ni dhiyaata. Haa ta'u. Ati hoo? Ani akkuma beektu kunoo dursee argamuun hin beekamu. Siif jaalladheera. Dhiifama. Haasaadhumatti hafnee miti? Akkam nagaa keeti? Nagaa kooti galata waaqa. Ati akkam? Anis nagaa kooti. Baga nagaa taate obboleettii koo. Anis nagaa kooti. Har'a yaadni koo si wajjin taa'ee buna dhugaa haasa'u ture. Akkuma argitu ana immoo affeerraa keetiif qophiin naafa. Maaliif? Uffata hojiitiin hin jiraam. Homaa miti yeroo biraatti dabarsuu dandeenya. Dhimmi na beellamteef maal ture? Isaasitti dubbachuun feene beektaa kanaaf. Haa ta'u. Beellama itti aanutti yeroo kabajje affeerraa kootiifis qophii hunda xumurtee akka argamtu abdiin qaba. Anis akkan argamu abdiin qaba. Tole. Isa har'aa na of galchi. Garuu baay'een si eegsise miti? Homaa miti. Nama eeguun anaaf haaraa miti. Muuxannoon kabajachaa jirtaa? Isayyuu muuxannoo waggootaan qaba. Akkamitti? Jechuun koo icciitii muuxannoo kana duuba jiru baruun ni danda'amaa? Ni danda'ama garuu amma dubbachuuf yeroo isaa miti. Erga jettee amma yeroon isaa ga'utti obsaaniin eega. Tole. Gaaffii tokko si gaafadhu? Gaaffii akkamii? Gaaffii beekumsa walii galaa. Tole itti fufi. Nama eegdee beektaa? Eeyyeen. Abdii kutannaa malee nama hin dhufne waggootaaf eegdee beektaa? Hin beeku. Daftee abdii kutatta jechuudha? Lakki akkas jechuu kootu hin taane nama deebi'een dhufne eegee hin beeku. Wanti akkasii namaa miti. Bineensa daggala irra iyyuu hin ga'e. Barfannaan koo har'aa seenaa darbe si yaadachiisee miira kee jeeqe miti dhiifamu. Lakki anoo irraa fadheera. Miira koos waan jeeqe hin qabu. Tole. Beellamni keenya taanu yoomaa ta'u. Guyyaa boqonnaa kootii otoo ta'e natti tola. Garuu adaraa kee beellama koo haftee qalbii koo boqonnaan dhorke. Tole. Gaaffii gaafachuun ni danda'amaa? Eeyyeen. Namni ati hoggootaaf eegaa turte sun nama akkamiiti? Tilmaamime nama akkamii ta'uu danda'a? Kun tilmaamuufis ni ulfaata. Akkamitti? Namni nuffiif abdii kutannaa malee hoggootaaf eegame kun nama iddoo guddaa si biraa qabu ta'uu qaba. Waan si ajaa'ibu yeroon isa eegu kanatti guyyaa tokko illee nuffisa dadhabis hin beeku. Gammachuu guddaadhaan keessa koo yeroo hunda isa eega. Inni baay'ee carra qabeessa. Akkas hin jedhin osoo carraa qabaate waggootaaf nan eegsisu ture. Lubbuun hin jiru moo? Dhiifama. Gaaffii kana deebisuu hin danda'u. Deemuun qaba. Sinaaf. Natu gaaffii hin taane ishii gaafate moo maaliin? Ashuukoo. Leensuu. Jirtaa? Jiraam. Akkamati? Anis nagaa kootii galata waaqaa. Maal immoo daftee manaan baatu? Ni beekta miti hiree amala koo. Manaa ba'uu kanarratti xiqqoo. Tole haa ta'u. Nageenyi badhaadhaa? Badhaadha. Keessan badhaadha? Keenyas badhaadha. Maaf baddee akkas? Isa kana ana moo situ dubbachuu qaba? Ani yoon dubbadhe maal rakkoo qaba? Rakkoon qabu. Isa dubbachuun sirraa narraa wareeda jedheen. Sababni isaa hoo? Sababiin isaa jaalala keessatti itti gaafatamummaa guddaan dhiirarra jira jedheen. Inni sirriidha. Garuu jaalala keessatti to'annoon hundumtuu dhiira harka jira jechuudha. Fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf ati na yaaduun qabdu? Ati naaf bilbiluun qabdu? Ati na argachuuf shaakala gochuun qabdu jechuudha. Nan qaba garuu hamma tokko sochiiwwan akkasii anarra sirraarra bareeda jedheen. Tole kan erga jettee haa ta'u. Sababa fagaachuu keetii garuu waan natti hin qabdu. Obsi kaasuutaan sitti hima.
Obseem kana caalaa moo akkamittiin obsu? Sababiin sirraa fagaachuu kootii dhimmuma hojii yoo ta'e malee waa biraa ta'a jettee yaaddaati. Tasuma ashuukoo si jechuun namummaan kennaa godhinaaf kenne keessaa ati si jalqabaati. Ati sanaaf akkasuma. Ashuukoo dhuguma jiru natti mime ansiif nama akkamiiti? Ati anaaf nama gatiin namummaa maluuf gita namaati. Nama madaala namummaa guutu san namni hundumtoota akka kee ta'e baay'ee natti tola. Dhugaa baay'ee galatoomi. Naaf jiraadhu sin jaalladha. Anis baay'uman si jaalladha. Ashuukoo maaltu akkana gaddisiisu beektaa? Maaliin? Jaalalan siif qabu jechootaan faayee ibsuu dadhabuu koo. Homaa si gaddisiisuun qabu. Maaliif? Ilaa jaalalli dhugaadha. Dhugaan immoo abukaatoon barbaadu. Jaalala keessa keetii naaf hin qabne jechoota kuma tarree galchitee natti dubbachuun kee lallabaa jaalalaa yoo si taasise malee jaalataas hin taasisu. Kanaafuu na jajjabeessaa jirtaa? Eeyyeen. Jaalala naaf qabdu ibsuuf hin shaakalinaan jechaa jirtaare? Eeyyeen. Shaakalli araadaaf malee jaalalaaf hin ta'u. Jaalalli shaakala otoo hin taane iftoomina barbaaddi. Kanaafuu amanamtuu ta'e iftoominaan jiraadhu. Hamma dubbattu ga'e waadaa kee eegi. Dubbii arraba keetii hundumaa itti yaadii dubbadhu. Isa dubbatte immoo hojiirra oolchi. Jaalalli yoos gatii horata tole. Tole garuu qalbiin kee yoo maal godhe natti caba? Yoo namummaa koo haaltu imaanaa koo nyaatte garaa dhiifamaa siif qabaachuun baay'ee natti cima. Anis sanan godhu bara koo guutuu siif si qofaaf amanamee jiraachuun na gammachiisa. Anas isatu na gammachiisa. Guyyaa naafatitti wal barreessuun guyyaa akkamiiti? Guyyaa eebbifamaa. Guyyaa ayyaantoo'ee ture guyyaan sun. Dhuguma guyyaan sun guyyaa ayyaantuudha. Guyyaan itti nama akka garaa koo argadhe. Guyyaan sun anaaf guyyaa addaati. Anaafis akkasuma. Ani garuu siif maalidha? Qooddattuu gaddaaf gammachuu koo. Giiftii onnee kootii. Hiriyaa koo ishee har'aa. Haadha manaa koo ishee borii. Miti? Ani garuu yoo mana kanatti jaalala siif qabu baasee dubbadhaa? Dubbachuun dirqama mitiim leensu. Sin hubadhu. Miirota si bira jiran kana jechootaan bakka buusuun baay'ee cima. Ashuukoo wanti akka tinaaf hubattu barbaadu keessaa tokko maal akka ta'e beektaa? Maalinni? Haala kam keessattiyyuu si dhiisuu akka hin dandeenye. Waan biraa homaa jechuu hin danda'u. Waaqayyo namummaa amma qabnu kana barootaaf nurratti haa irraanfatu. Inni kun kadhannaa koo yeroo hundumaati. Waaqayyo akkasumatti fiixaan nuuf baasu. Leel maaltu kanatti tolu beektaa? Guyyooti kun hunduu darbanii rakkinoota har'aa kana bal'ina irra teenyee haasa'u. Yeroon isaa fagoo miti. Kun hundumtu guyyaa tokko ni ta'a. Akka ati jette waaqnaa jedhu. Ati nama akkasii taatee miti. Garuu haalota ilaaltee abdiina jalaan kutatiin. Haamileen dhabeen moggoleen laafiin tolee lafa kuftee ka'ee tirachuu shaagali. Bara kana namoota akka keetii argachuun baay'ee cima. Ani garuu gatii guddaa otoo hin baasiin akkuma salphaatti si argadhe. Naaf jiraadhu jajjabeessitu ko. Ashuukoo jaalala keessatti wal hubannaan baay'ee barbaachisaadha jedhama. Ani sirratti akkamii? Jechi sin ibsu baay'ee mana hubatta. Waaqayyo shamarran hundumaaf dhiira hubataa akka keetii haa kennuuf. Kana caalaa homaa jechuu hin danda'u. Dhiirota hundumaaf shamara hubattuu ogeetti akka keetii haa kennuuf hin jedha malee maaliin jedha. Dhiifama guddaa dhugaa waaqa sin agarre. Rakkoon qabu. Maal yaa waaqayyo dogoggorree agana gahu. Dhiisiin dhibbatiin homaa rakkoon qabu. Wanti badeen jiru. Akkamittiin hin jiru? Uffata keessatti tottorsee hin jira miti? Isa beekama. Garuu otoo hin beekin irratti naqxe waan ta'eef rakkoon qabu. Tole. Balfanaaf kennime. Tole siif hin fida. Garuu uffata baddaa irraa kana kan obboleessa kootu tokko sii fidu? Lakki hin barbaachisu. Dhuguman jedhama. Maal rakkoo qaba yeroo biraa fiddee dhufta? Yaada keetiif guddaa galatoom. Garuu inni hin barbaachisu. Kanumaan deemtaare? Maal rakkoo qaba? Baay'ee jiidheeramu. Sanarra immoo xuraawwaadha. Rakkoon qabu. Carraan namootaan ilaalamu koo baay'ee dhiphaadha. Maaliif? Hojii koo waan beekaniif waa'ee uffannaa kootii baay'een ajaa'ibsiifatan. Kanaafuu namni hojjetuuf namni mul'atu gargari. Otoo mul'achuudhaaf mana baay'eera ta'e uffannaa kootiif nan dhiphadha ture. Amma garuu hojiirra waan hin jiruuf xiyyeeffannoon koo hojii qofarra jira. Dhimmichi dhimma xiyyeeffannootu jechuudha? Sitti hin fakkaatu?
Osoo dhaabbanni haasofnu uffanni kiyyu gogga'uuf jira. Eeyyeen yeroo dheeraa fudhanne miti akkuma salphaatti. Eeyyeen ol seen. Wayyaa. Maal rakkoo qaba? Anis rakkoo qaba jechaan jiru. Garuu immoo yeroo biraa nuuf haa ta'u. Maatiin koo si baranii baay'ee manatti tola. Na beeku. Yoom wal bartan? Tureem guyyaa meeqan balfa funaanuu mana keessan dhufe. Lakkoofsaan beekuu baadhus guyyaa baay'ee akka dhufte nan beeka. Kanaafuu deddeebii guyyoota baay'ee kana keessatti na wallaalu jettee yaaddaa ari'aati. Tasuma garuu immoo osoo irra deebi'ee waliin sin barsiise baay'ee natti tola. Innis hin oolu guyyaa isaatti. Yeroo biraa nuuf haa ta'u jechaa jirtaare? Eeyyeen. Tole erga jettee haa ta'u. Amma qarshii naaf laadhu nan deema. Tole. Garuu adaraaki badii koo narra hin ilaalin. Akkam? Natti hin qabamin jechuu kootiin. Beekaa natti naqxe taanaan sitti qabamuun koon oolu. Garuu yoo dogoggortee ta'e homaa gochuu hin danda'u. Akkamittaan beekaa bishaan sitti naqa? Maal jechuudha? Dhiifama nan qoose. Baay'een eekkamiin tole. Gaarummaa fammeenyi maqaa namni namaaf moggaasu otoo hin taane namummaa waaqni ittiin uumedha. Kanaafuu dinqisiifannaa namootaa keessa namummaa kee hin barbaadin. Namni akka ofii hubateetti si ilaala tole. Gaarummaa fammeenya kee ilaalcha namaa keessa otoo hin taane ilaalcha waaqaa keessatti tikfadhu. Tole. Nagaan ture. Maal namni hubataan kun?